Caamsaa 16 oduu sibuu neetwoorkii yeroo kana simbiraan geenya. Hospitaalli Mandii rakkoo hamaa keessa jiraachuun dhaga'ame. Hospitaalli Mandii hospitaala sadarkaa jalqabaa ta'e erga hojii eegalee waggaa 10 lakkoofsiseera. Hospitaalichi umurii isaa kana keessatti ogeessotaa fi hojjettoota bulchiinsa lakkoofsaan xiqqaa ta'een hojii kenna tajaajilaa eegaluun har'a lakkoofsa hojjettoota guddaarra ga'ee jiraachuu jiraattota OMN dubbisetu hime. Garuu hospitaalichi yeroo ammaa rakkoo akkaan hamaa ta'e keessa jira jedhan. Kaffaltiin hojii idilee alaa sababa ifaa hin taaneen miindaa moofaadhaan kan ji'a 2 baajanni hin jiru jechuun waan dhorkaniif ogeessonni fayyaa hojii isaanii sirnaan akka hin hojjenne gochuun kenni tajaajila fayyaa hospitaalicha keessatti gadi bu'uu ibsan jiraattonni OMN dubbise. Biraatiin bara kana keessa bittaan qorichaa sirnaan raawwatamuu dhabuun hanqinni qorichaa mudachaa jiraachuus dubbatan. Kolgaan harkaa yookaan gilaaf dhabamuun ogeessi harkaa qullaa nama tajaajiluun saaxilummaa olaanaa keessa jiraachuu ogeeyyiin himatan. Qulqullina hospitaalichaan walqabatee immoo hospitaalichi hojjetaa fi hawaasa achitti tajaajilamuuf mijataa ta'uu dhabuun rakkoo hamaa ta'uu eeranii akka fakkeenyaatti ogeessaaf akka tajaajilaatti alkoolii farra jaarmilee fi saayinitaazariin adda addaa dhiyaachuu dhabuun haala hamaa keessa jiraachuu dubbatan. Dabalataanis bakki harkaa dhiqannaa caccabuu isaatiin ogeessii fi uummatni achitti tajaajilamu dhibee biraaf saaxilamaa jiraachuu himan. Bulchiinsi hospitaalichaa ga'umsa dhabuun rakkoon hospitaalicha keessatti akka babal'atu taasisuu himaniiru. Maddi OMN. Tiraamp hidhamtoota Guantaanamo Baay keessatti dhuuf deemu. Pireezidaant Doonaald Tiraamp waggaa tokko dura buufata waraanaa maqaa gaarii hin qabne Guantaanamo Baay keessatti hidhamtoota 30,000 to'annoo jala oolchuuf waadaa galan. Garuu ragaa haaraan akka agarsiisutti amma kaampiin sun haala nama ajaa'ibuun qullaa ta'uu isaati. CBC News sanadoota federaalaa wabeeffachuun akka gabaasetti wiixata darbe buufata humna galaanaa US Kuubaa keessatti hidhamtoota 6 qofaatu ture. Namoonni hidhaman 6 hundi lammii Haitiitis. Lakkoofsi namoota hidhamanii xiqqaa ta'us hojiin Guantaanamo Peentagooniif baasii guddaadha. Hojiin sun doolaara kitila 73 ol akka baasu tilmaamameera. Akka ragaan sun ibsutti torbee kana keessa baqattoota kaampii keessa jiran tokko hundaaf hojjettoonni mootummaa 100 ta'u. Waggaa darbe keessa baqattoota 832 qofaatu balalii 100 oliin gara dhaabbatichaatti jijjiirame. Pireezidaant Tiraamp ibsa caamsaa 2025 kennaniin yakkamtoota ciccimoo uummata Ameerikaa irratti balaa ta'an Guantaanamo tursinaa jedhan. Haa ta'u malee akka maddeen gabaasaa kanaatti godaantonni gara kaampichaa ergaman tokko galmee yakkaa hin qaban. Dubbii himtuun ministeera nageenyaa biyya keessaa Laawuren Biis yoo seeraan ala gara biyya keenyaa dhuftan seera keenya cabsitan Guantaanamo Baay yookaan biyya sadaffaa kan biraatti dhumuu dandeessu jedhan. Ergaan keenya ifa. Ameerikaatti godaantonni seeraan alaa yakka akka raawwatan hin eeyyamamu jetteetti. Seneetar Elizaabeet Waaree kan Masaachuuseetis irratti pireezidaantii Tiraampii fi ministeerri ittisa Piit Heeges ajandaa immigireeshinii gara jabeessa ta'e irratti doolaara kaffaltoota gibiraa biliyoonaan lakkaa'aman qisaasessuu jechuun himatamaniiru. Qorannoon dhiyeenyaa kana Reuters Ipsos geggeesse akka agarsiisutti lammiileen Ameerikaa 153 imaammata immigireeshinii Tiraamp hin fudhanne.